Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota ajaa'iba isinii qabadhee dhufeen jira. Gaaffii namoonni baay'een keessaa gaafataa turan haala kamiin Facebook page irraa maallaqa hojjechuu dandeenya yookaan immoo maallaqa argachuu dandeenya inni jedhu isa tokko. Dabalataanis akkamiin monetization Facebook guutuu dandeenya ka jedhu namoonni baay'een irra deddeebi'anii na gaafataa turani. Haala salphaa ta'een daqiiqaa xiqqoo keessatti kan waliin ilaallu tahaa jechuudha. Monetization Facebook page irratti guutuuf haala kamiin guunnaa biyya kamii keessatti eeyyamamaadha akkasuma ulaagaan isaa maalinni yoo maal guuttanne Facebook page irraa maallaqa argachuu dandeenyu ka jedhu waliin ilaallaa. Obboleeyyan channelii kanaaf haaraa taatan subscribe like share hiriyoota keessaniif gochuudhaan dabalataanis barnoota Facebook yoo barbaadan channelii kiyya jala seenuun playlist jala barnoota Facebook jedhee bakka takkatti hidhamee jira. Achi jala seenuudhaan barnoota dhimma Facebook wal qabatan bal'inaan argachuu dandeessu. Isiniin jechaa eegan haala kamiin Facebook irratti monetization guunnaa monetization guutuuf immoo maaltu nu barbaachisa kutaa tokkoffaa isaan isinii qabadhee dhufe. Kutaa tokkoffaa kana keessatti eegaa monetization page biyya kam keessatti gochuu dandeenya akkasuma yoo maal guuttanne ulaagaa maalii guuttachuu qabna inni jedhu isa guddaadha. Kanaafuu ulaagaa isaa waliin haa ilaallu. Kutaa tokkoffaa kana keessatti Facebook page irraa maallaqa argachuu eegaluuf namoonni baay'een guuttattanii taa'aa jirtu. So haala kamiin monetization guutama isa jedhutti darbuu keenyaan dura jechuudha. Facebook page keenya monetize goone maallaqa irraa argachuuf maallaqa karaa sirrii ta'een ka stariin argannu kan namni nuu kennu osoo hin taane viidiyoo gadhiifnu irratti beeksisa maxxansuudhaan beeksisa gadhiisuudhaan kan nuti maallaqa irraa argachuu dandeenyu jechuudha. Gaafa monetization guunne monetization isaa step isaa baay'ee salphaadha. Viidiyoo maxxansuudha. Viidiyoo isin maxxansitan daqiiqaa meeqaaf ilaalamuu qaba, view meeqa qabaachuu qabdu, followers meeqa qabaachuu qabdu isa jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Hundi keessanuu beekuu qabdu. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Namoonni baay'een guuttatanii taa'aa jiru. Ulaagaa isaa guuttatanii garuu monetization rakkisee taa'aa jira waan ta'eef tartiibaan isinii qabadhee dhufa. Tokkoffaa asiin jala seenuu dandeessu. Lammaffaa profile page keessanii irra tuquudhaan sanaan booda manage ka jedhu profile keessan jalatti ni argattu. Page keessan jalatti manage san tuquun gara fuula duraa yeroo deemnu haala kanaan nu baasa. Haala kanaan erga nu baasee booda see more ka jedhu yoo tuqxan waan baay'ee isinii fida yookaan immoo gara gajjallaatti yeroo isin gadi buutan monetization ka jedhu ni argattu jechuudha. Monetization sana keessa wantoota faayidaa qaban sadii jiru. Inni kaan karaa biraatiin argachuudha, karaa boonasiitiin yookaan immoo gara stariitiin namni isinii kenne. Garuu beeksisarraa argachuu akka YouTube'itti viidiyoo keessanirra beeksifni dhufuudhaan isiniif kan kaffalamu jechuudha. Kanaafuu bakka kana jala monetization ka jedhu professional dashboard jala argattu. Achi jala eegan monetization ka jedhu irra seennaa jechuudha. Monetization ka jedhu irra seenuudhaan ulaagaa isaa tartiibaan tokko lama jennee waliin ilaalla. Yoo laayikiin tuqnee laayikii gochuudhaan akkasuma yaada keessanis koomentii irra naakaa waan gaaffii isinitti ta'es gaaffii keessan na gaafachuu dandeessu koomentiidhaan. Isiniin jechaa eegan monetization ka jedhu kunas jira. Monetization kanarra tuqnaa jechuudha. If you are eligible explore way to earn money on Facebook. Karaa ittiin maallaqa argannu yoo eligible taane yookaan immoo yoo ulaagaa isaa guuttanne maallaqa irraa argachuu dandeenya beeksisaan jechuudha. Beeksisaan egaa beeksisa Facebook irra nu gadhiisaa nu monetization guuttanne viidiyoo maxxansuudha. So monetization ulaagaan isaa maalinni isa jedhutti dabarfanna. Irra tuquun gara fuula duraa haa adeemnu. Irra tuqnee yeroo gara fuula duraa deemnu karaalee kanaan Facebook page irraa maallaqa argachuu dandeenya jechuudha. Not illegal yet jedha. Not yet illegal kana jechuun ammallee ulaagaa isaa hin guuttannee jira. Ulaagaan guuttachuu qabu sun maalinni star irraa add on reels irraa bonus irraa akkasuma live ads irraa in-stream ads irraa kanarraa maallaqa argachuu dandeenya. Wanni kun hundinuu karaa ittiin maallaqa argatanu. Garuu as keessa ka beeksisaan nuti maallaqa irraa argachuu dandeenyu ads on reels ka jedhuu fi live ads fi in-stream ads jara jedhu kanarraa maallaqa sirriitti Facebookiin beeksisa irra dhiisuudhaan nuuf kaffalaa jechuudha. Kana gochuuf garuu ulaagaa nuti guuttachuu qabnu jira. Live irratti beeksisa gadhiifachuuf criteria torba yookiin ulaagaa torba qaba. Beeksisa viidiyoo yeroo maxxansinu viidiyoo sanarraa argachuuf immoo criteria 5 yookaan immoo ulaagaa 5 guuttachuu qabna jechuudha. Ulaagaan 5 kun maal inni ka jedhu isa kanarratti in stream ads isa jedhu ka xumurarra tuquun gara fuula duraa deemnee waliin haa ilaallu. In stream ads ka jedhu kanarratti tuqnee deemnaa jechuudha. Monetization waan akka viidiyoo yeroo maxxansinu Facebook irraa maallaqa ittiin argannu kana jechuun
Viidiyoo yeroo isin maxxansitan viidiyoon keessan gubbaatti akkasuma beeksifni sun haala kanaan dhufee jalalratti isiniif bahaa jechuudha. Beeksisa sana Feesbuukiitu irra gadhiisaa ofiif sa'aatii barbaade yeroo barbaadetti isin moonitaayiz taanaan viidiyoo isin maxxansitan guutuu irratti beeksisa adda addaa irra gadhiisaa beeksisa irratti hitanii maxxansuu jechuudha. So kiraateeriyaan isaa immoo maalinni ulaagaan isaa? Ulaagaan nurraa barbaadu ulaagaa 5. Eligible criteria fi content criteria jira. Eligible criteria kan nuti guuttachuu qabnu inni tokkoffaan biyya monetization keessatti eeyyamamaa tahee jira. San duraan star irratti waa'ee star irratti himeen jira. So biyya san biyya monetization keessatti danda'amu irra jiraachuu X'n isin argitan kun raayitii tahuu qaba martinuu jechuudha. X shanan kun maal inni isa jedhu tartiibaan waliin ilaalla. Haala kanaan raayitiin kun haala kanaan shananu raayitii nuuf ta'uu qabaa jechuudha. Sanaan booda get started nuuf fida. Yeroo nu ulaagaa guuttanne shananu biluu ta'ee akka haala isin argitan kanaan raayitii nuuf gochuu qabaa jechuudha. Kanaafuu amma X isin shanan argitan kun tokkoffaan biyya monetization keessatti eeyyamamaa ta'e keessatti Facebookii banattanii qabaachuu. Kana jechuun biyyi sun raayitii ta'uu qabaa jechuudha. Biyyoonni san kami akka jedhus walii ilaalla. Inni lammaffaan seera Feesbuukii eeggachuu yookaan immoo content monetization policy jira. Content monetization policy waan ulaagaa Feesbuukii hin cabsine maxxansitanii qabaachuu jira. Akkasuma followersii 5,000 ol qabaachuu qaba peejiin keessan. Peejiin keessan follow 5,000 ol qabaachuu qaba. Inni ittaanu content criteria jira. Content criteria kana keessatti daqiiqaa 60,000 guyyaa 60 keessatti viidiyoon isin maxxansitan guyyaa 60 keessatti daqiiqaa 60,000 isiniif ilaalamuu jechuudha. Daqiiqaa 60 sana 60,000 sana sa'aatiidhaaf sa'aatii 24 hiruu dandeessu. Sa'aatii ilaaluun guyyaadhaan ilaaluudhaaf hiruu walii dandeessu. Anyhow daqiiqaa 60,000 isiniif ilaalamuu qaba. Kana jechuun sararri guutuu qaba jechuudha. Inni ittaanu inni shanaffaan viidiyoo 5 yoo xiqqaate guyyaa 30 keessatti maxxansitanii qabaachuu qabdu jechuudha. Kana jechuun bultii 30 keessatti viidiyoo 5 maxxansuu qabdu jechuudha. Sanaa ol maxxansuun mirga keessan garuu bultii 30 keessatti viidiyoo 5 ol maxxansuu qabdu jechuudha. Sanaa ol maxxansuu qabdu. Yeroo isin sanaa ol maxxansitan raayitii isinii godha. Yeroo isin daqiiqaa 60,000 qabaatan raayitii isinii godha. Yoo followan keessan 5,000 ol ta'e raayitii isinii godha. Yoo seera Feesbuukii sana eeggattanii jiraatan raayitii isinii godha. Yoo biyya monetization keessatti eeyyamamaa ta'e keessa jiraatan raayitii isinii godha jechuudha. Kanaafuu yeroo raayitiin kun 5 X'n kun 5 raayitii isiniif tahee bakki silaa learn more jedhu kun maal ta'a get started tahaa jechuudha. Yeroo inni get started ta'u kana jechuun maal jechuudha monetization guutuu dandeessu jechuudha. Biyyi eeyyamamaa yoo ta'e seera Feesbuukii eeggattanii yoo jiraattan profaayiliin keessan yookaan peejiin keessan 5,000 follow 5,000 ol yoo qabaate daqiiqaa 60,000 bultii 60 keessatti yoo qabaattan akkasuma viidiyoo 5 bultii 30 keessatti maxxansitanii yoo qabaattan kana 5 guuttattan taanaan beeksisa irraa viidiyoo maxxansaa get started gochuun gara monetizationitti darbuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu steppiin isaa yookaan ulaagaa Feesbuukiin isinirraa Feesbuuk peejiin barbaadu kana fakkaata. Monetization immoo kutaa lammaffaa walitti deebina. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.